afataa fi uffataas walumaa galattu meeshaa humni teessee hayyamtee ati bitattee qabdu furatteeti bakka mana haaree galtu sanitti sanumaan galta. Maaliifin kana isiniin jaa namoonni tokko tokko mana jijjiirradhaa guyyattan kamanan jijjiirratini achuma keessa teenyee faa wanna jennu isinitti fakkaata jechuufin isin ibsa. Biyyoota tokko tokko jira biyya guurii fi mana kireeffattu meeshaa guutuu wajjin kompleetti akkuma waliigalaatti kireeffattee itti galtee yeroo baatus duwwaa meeshaa isaa san dhufeetuma sirraa lakkaawwatee sirraa qeebalee ati duwwaa keessaa baata meeshaan bittu jechuudha. Biyyoonni akkasiitis ni jiran dhugaadha. Biyyoota if dandee biyyi nuti keessa jirru ammoo waan abbaan qabu mana goggogaa kireeffatteetuma waan qabdu itti galfattee firaasha tokko qabaatus keessa galtaa kan akka nu hubattanii barbaada gamanumaanuu mana qopheesseetiin jira amma. Gamanumaanuu obboleettii surprising godha isiin mana isin barbaadduuti bakkuma takka waliin jiraannaa jetti laakiin ammoo garuu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota caalaatu jirra jirtu. Bakkuma jirtanitti nagaa fi salaamanni koo kan onnee irraa burqee qilleensarraan barrisee isin bira haa ga'u isiniin jechaa gaa deebinee dhufnee jirra. Har'a eessa jirtanii jechuun keessaniin oolamu har'a kunoo akkuma laaltanii agartanitti mana caalaatti argamna. Salantaa gaafadhume. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota keenya jirra alhamdulillah itti galata kan rabbi. Baga jiraatan isiniin jechaa kun. Manni kunis mana kiyyaa manatti argamnaa jechuudha. Akkuma laaltanii agartanitti ijoollees uffanni isaanii gaa hangi duraan na biratti hafe mana waan jiruuf jecha mana geessinee manatti uffata isaaniitis irraa jijjiirree akkasitti kaayyoollees obboleettiin tiyya ijoollee dhidhiitee tottolchitee walumaanuu hundinuu jijjiirrannee manatti argamnaa gammachuurra jirraa isinis nu wajjin gammachuu teenya nu wajjin qooddadhaadhaa gamanumaanuu an duraan leencattiin if beekaati hantuutatti na deebistee jechaa jira obboleessinii. Ammoo inni duraanuu hantuuta leenca ibsee malee duraanuu hantuuta ta'uu isaa hin beeku. Nama tokko tokko jira yoo ati akkanaati jetteen malee akkas ta'uu isaa san kan hin beekne. Namni beekaan ammoo taatee isaa inni maal akka ta'e fi beekaa namni waa takka hin beekne ammoo isaa ifiifuu akkuma inni jeesanitti hantuutaati inni leencaaf if ta'a. Kana hundaa'u gaa dhaadachuudhaaf miti wanni waan kana jedhuu fi haa if beeku jechuu kiyya. Maal jeeni silaa isin na hiitanii way balleessitanii na tumuu baattanii na azabuu baattanii isaanis har'a nu tuffatanii tuffii sababa saniif na tuffatanii dhufanii obboleettii yakkana godhanii akka suuta deem atilleen suuta deem Mr. Hafarsaan yoo suuta deemte irra si hoyya taa'uu baannaan suuta deemuu baannaan atiis itti aantaa suma geessi carraan addunyaan tun faraqaadhaa jan takka olii takka gati naamusa kayoo gooterra si hoyya maammee taati adeeroo if duuba deebii yaadi ilmaan kee jiddu deebii karaa ilmaan keetii eega garee shiraa tana seente ijoollee teetii fi maatii kee quban qabdu obboleessa ati abbaa ilmaan jahaati nama maatii qabu carraa lama baate sadaffaa ammoo an keessan jiru siif galame waniin si jechu jiru kanaafuu obboleessa harka keessaa fudhadhu harka keechuma dhiqadhu keessaa qulqullaa'eef baasiitii karaa maatii keetii deebii dhaamsa obboleeyyummaa kaniin an sii kaayu. Gamanumaanuu namoonni tokko tokko manaas jijjiirradhu jechaa jirtanii koomentii keessanis arkuu dhabeetii miti niin arkaa yaadni keessan komiis tahee yaada bareedaadha onnummaan isin yaadni isin naa keessan guutuun ana biratti fudhatama qabaa laaluus dhabeetii miti niis niin arkaa niis niin laalaa haa ta'u garuu ammoo ni jijjiirra inshaallah mana qopheeffannee jirraas mana jijjiiruudhaaf ammoo wanni isin ibsuu barbaadu asirratti mana gizeen jijjiiruu kiyyasan dirqama namni diina qabu mana isaa kana bakkarraa buqqee fi bakkatti galuu deemu san viidiyoodhaan agarsiisuu hin qabu. Gaafa manatti galee gartee dhugaa qubatee ilmaan isaatii wajjin ilmaan fi abbaatti hojii jireenya eegale inshaallah gammachuu keenya mana argachuu keenya isin dho'isin akkuma gaddaa keenya isin agarsiisaa jirrutti gammachuu keenya isin maal himna garuu gaafa mana kannee itti galee akka abbaa fi ilmootti jireenya eegalan booda inshaallah waliin arguu teenya.
Kanaafuu mana oguu jijjiiruu isin hin garsiisne malee manni biyya tanaa guutuun waluma fakkaata. Jijjiirra isin hin jennu jijjiiruu keenya san nun amantanii maaliif? Manni biyya tanaa guutuun istaayila tokko ijaarama irra guddaan afaanii guddoo addaan hin beektu. Meeshaa taati. Meeshaa biyya tanatti fakkeenyaaf akka biyya keessa jirruutti yeroonii fi mana jijjiirtu. Manuma goggogaa dhiistee deemtee keessaa baatee deemtee mana haarattis galta malee meeshaa tanuma ifii bitattee humniti ta'e si hayyamtee waan irra taa'an kanaas haa ta'u waan gidaara godhatu kanaas haa ta'u meeshuma guutuu afataa fi uffataas walumaa galattu meeshaa humniti ta'e si hayyamtee ati bitattee qabdu furatteeti bakka mana haaree galtu sanitti sanumaan galta. Maaliifin kana isin hinjaa namoonni tokko tokko mana jijjiirradhaa guyyattan kamanan jijjiirratini achuma keessa teenyee fa'aa wanna jennu isinitti fakkaata jechuufin isin ibsa biyyoota tokko tokko jira biyya guurii fi mana kireeffattu meeshaa guutuu wajjin kompleetti akkuma waliigalaatti kireeffattee itti galtee yeroo baatus duwwaa meeshaa isaa san dhufeetuma sirraa lakkaawwatee sirraa qeebalee ati duwwaa keessaa baata meeshaan bittu jechuudha. Biyyoonni akkasiitis ni jiran dhugaadha. Biyyootaaf danda'e biyyi nuti keessa jirru ammoo waan abbaan qabu mana goggogaa kireeffatteetuma waan qabdu itti galfattee firaasha tokko qabaatus keessa galtaa kan akka nu hubattaniin barbaada gamanumaanuu mana qopheesseetiin jira amma. Gamanumaanuu obboleettii biyya sarpiraayiziin godha isiin mana isin barbaadduuti bakkuma takka waliin jiraannaa jetti laakiin ammoo garuu mana jijjiirrachuun akkuma isinuu jettanii dirqama hidaaya hoolsi gimee baay'ee gaafadhu dubbisi babala keef haala goonjiin salamtaa gaafadhu mee akkasitti akka nu hubattaniin barbaada waa takkan sodaatina insha Allah namni rabbi qabu namni du'aayee obboleessaa qabu yeroodhaaf qormaanni haa irra ga'u malee waa takkan ta'u insha Allah nuti abdii rabbiitiin jiraanna umaa yaadina kun akkuma laaltanii agartan kanatti arra caalaan mana isaatti deebi'ee obboleettiin biyyaas tarmaatanii jettuudhaan gaa mana sanis ni ilaalaa ijoolleedhaafis uffata sirraan jijjiiraa anilleen uffatanii jijjiiradhaa kan jedhuun arra mana keessa dhufnee asitti viidiyoo tana isinii maruuf dirqamne akkana keessa jirraa isiniin jechuu barbaadeeti. Kan waraannee gartee namni nuyi uffatee du'aayi fi waan hundaan nu cinaa dhaabbachaa jiranitti yaadaa fi du'aayin kun gargaarsa mana fakkaata. Gargaarsa. Nu cinaa dhaabbatanii kanatti cinqamanii akka hafanti namni arra cinqii qofa osoo hin taane. Namni nama isa duubaa du'aayi godhuuf gartee isaaf rabbii kadhatu duubaa qabu gartee. Kan hin kasaaru beekan. Obboleessaaf gammadu isaafis rabbii gammada isaafis rabbii du'aayi godhaaf gammachuun walii qoddachuun bareedaadha. Kun gammanni as geenye garuu waan nama dhaadhachaa ooluun gartee anjeena nama waa godhachaa ooluun faayidaan qabdu beekte dharaaf firraaran gammachuu kan isin ibsina gartee miisaa jaraa farsan akka jiru ani numaatu maaliif ciqiftee deemtan an jette jeetiin baraan gammachuu guyyaa guddaa nama ijoollee tana baasoo osoo ta'e ati gama khimiyaasan irraas deebitee baga waan kana gootan an jechuudhaaf hedduu gammadee jira waan ati amma gammachuu achi dhiistee deemuu baatte eessa geessite ijoollee fuutee deemte moo isii shorreessite wooma godhuu qabdu gootee barammaatti. Sangguparran dia bisi sama obboleessaa fi gartee warra isii jala deddeemaasanii wajjin waliin isaanii bilbilattee furmaata haa godhaniif malee wanni ati godhuu qabdu takka hin jirtu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya gamanumaanuu obboleettii teenya Dr. Furmaatee gurbaan bineensi nama fakkaatu yookaan shayxaana madaqee jechuun hin danda'a gocha inni irra raawwachaa jiruu fi isi dhabamsiisee hafuura isii dhabamsiisee waan inni godhaa jiru dhuguma rabbii sanitti waan baay'ee onnee nama tuqotti waan baay'ee onnee nama tuqaati laabaasan fee fudhadhu hot baay'ee takka onnee nama tuqi wanni gochi inni godhaa jiru suni insha Allah isinis du'aa ta'isaniin jabaadhaadha nutis hamma danda'ametti anis carraan hangamma harkadhe kana fayyadamee waan hin godhuu danda'u waan dirqama narra jiru godhuudhaaf tattaaffiin godhaa ammoo dhaamsi kiyya du'aa ta'isanii jabaadhaadha gurbaan sarra ija raammata hin qabne namichi raammata hin qabne shayxaanni madaqe san garte shayxaan dhugaa sanii bineensa namaa miti maallaqa humnaa olii gaafatee san gubbaadhaan jawaadee mataa oowwisaa jira ilmi namaa dumaashii isaa yookaan jaartii obboleessa isaa dhiisii nama guyyaa tokko ijaan harkee wal baree'uu gocha akka inni godhu jiru kana qoodee fi irratti hin raawwatu dhugaadha. Hordoftoonni kiyya yaadanaaf kannaa jirtanis koomentiis niin arkaa garuu akkaan keessa jiruutu tarkaanfii karasitti deemuudhaaf namudde maaliifin kana godhe
dirqama isii tana gartee jalaa miila ciree gurbaa sanii wajjiin akka isaan humna waliin taanetti isii tana jalaa hambisee dura achi keessaa bakka san keessaa akka haftuudha duraan yaadni xiyyaa san durmaanuu isii tana qooda isiin gurbaa sanii wajjiin fudhattee tarkaanfii fudhachuudhaaf wajjiin deeman san keessaa isii tana jalaa hambisu garee inni gartee gurbaan zakkoo janiin san zakkoo maalii miti rakkoon baanan sun jaarratee humna godhatee isii irratti hin duulaa ture san. Garee isaanii sana dafa caasuudha kaayyoo. Inshaallah ammallee kaayooti ya rabbiin naaf guutaa akka niyyaati yaasanii jalaa haftii mi jalaa haftii intalti tuni isa taanaanoo warroottan abalu isiniin juu namootan gartee tattaaffii jawaadee cinaa dhaabbatee godhu jiru sanii wajjiin tahee bifaan danda'e anis tarkaanfii tiyya niin fudhadha inshaallah amma gama tasgabbii deebi'ee isin ammoo du'aa'iidhaan isiis rabbi haa mul'isu gurbaa zaalima raammatan qabne san harkaa rabbi isii haa baasu du'aa'ii ta'e saniin jabaadha du'aa'iin nu bira dhaabbadhaadha gochi isiirra raawwatamaa jiru gocha akka hammaatee gartee garaa nama billeessu onnee nama cabsu waan gocha ammaan dura godhamee beekamu san keessatti hin mul'atiin daran godhaa jira jechuudha waan baay'ee na gaddisiisu ta'ee tarkame takkanaatiin isiniin jaa haasollee isinir dheeradheeti du'aa'iidhaan nu bira dhaabbadhaadha.